Ashamaa harka fuudhee kabajamoo fi jaallatamoo hordoftoota koo nagaan koo kabajaa fi jaalalaa bakka isin jirtanitti isin biraan haa ga'u isiniin jechuun jaalladha. Kabajamoo fi hordoftoota daawwattoota koo akkuma beekamu yeroo darbee seenaa qormaata jireenyaa mata duree hawwii milkii dhabe jedhu isin biraan gahaan ture. Guyyaa har'aa kanas kutaa afuraffaa isin biraan gahuuf jira. Akka hordoftanii fi dhaggeeffattan affeerraa kooti. Hawwii milkii dhabe kutaa afuraffaa amma guyyaanis guyyaadhaan sokkee jiinis ji'aan fagaatee gaarumeen erga biyya isheetii baatee waggaa tokko lakkoofsistee jirti. Turtii waggaa tokko kana keessattis qormaata hedduu dabarsaa mudannoo hedduus muudamaa jiraachaa turte. Akkuma beekamu yeroo jalqabaa biyya ofiitii bahanii waan hedduutu nama mudachuu danda'a. Isa hundumaa kaayyoo fi seenaan jireenya keetii immoo akka obsaan dabarsitee jireenya kee itti fuftu si taasisa. Biyya ofiitii baatee gaafa biyya ormaa mana ormaa keessa jiraattu wanti hunduu sitti jijjiirama. Faallas sitti ta'a. Baay'ee ulfaatas ture. Gaarumeen isuma kanatu mudate. Gaarumeen yeroo jalqabaaf afaan jaraa waan hin beekneef waan hedduutu itti ulfaate. Waan hedduudhaanis miidhamte. Kottu yeroo jedhamtu waan deemi jedhaniin se'amu. Nyaadhu yeroo jedhamtu waan dhiisi jedhaniin se'amu. Yeroo arrabsamtuu fi abaarramtus galateeffachaa jiraachuu itti fufte. Isa kana hundumaa obsaan dabarsite. Turtii ji'a muraasaa booda garuu afaan jaraas baraa gaafa dhuftu wanti hunduu ifeefi. Kaleessa yeroo afaan hin beekne sanii fi har'a erga wanti hunduu ifee fi yeroo wal bira qabdee ilaaltu garuu waan abjuu keessa jirtu itti fakkaatee ture. Gaarumeenis wanta hundumaa obsaan dabarsaa jiruu fi jireenya isaanii kaleessaa yaadachaa obsaan hojii ishee itti fufte. Amma harmeen ishees jireenya gaarii jiraachuu jalqabdee jirti. Gaarumeen qarshii biyya namaa dadhabee nuffee osoo hin jedhin bu'aa bayii hedduu baatee hojjettee argattu hunda san harmee isheef ergiti ture. Harmee ishees hojjettu mana namaa jalaa baastee xiqqaatuuti amma harmeen ishee hojii dhuunfaa ishee dadhabbii tokko malee boqonnaa gahaa argachaa hojjetti. Xiqqaatuuti amma harmeen suuqii dhuunfaa ishee banattee haalaan gammaddee hojjechaa jiraatti. Gaarumeen yeroo yeroodhaan harmee ishee waliinis haasofti. Bilbilaan yeroo hunda wal quunnamu. Harmeen ishee yeroo kanatti daldaltuu taatee jirti. Gaarumeenis baay'ee gammaddi. Jireenya gidiraadhaan guutamte kaleessaa sanii fi har'a gaafa wal bira qabdee yaadduun gammachuudhaan jiraatti. Amma gaarumeen ji'a 8 booda akka gara biyyaa dhuftu itti himte. Gaarumeen ji'a 8 booda kontiraata waggaa 2 waan xumurtuufidha. Harmeen ishees baay'ee gammadde. Ishoo dhala koo nagumaan naaf koottu jettees eebbiste. Gaarumeenis gara biyyaa dhuftee harmee ishee kan gindiraan fi rakkinni jireenyaa adda isaan baasteen wal argite. Jireenya milkaa'ina qabus harmee ishee waliin jiraachuuf baay'ee si'oofte. Baay'ees gammaddi. Harmeen ishees intalli koo ana jireenya gidiraan guutamte san keessaa ana baaste kinoom haalanan gammadee jiraadha jettee ofii nasaasti. Isheenis akka gammaddee naaf jiraattu jajjabeessuun qaba jettees ofitti haasofti. Harmeen ishee hanga dandeettii isheetiin hojii daldalaa irratti bobbaatee haala gaariidhaan hojjettee jiraatti. Wanta hojjettu irraayis waa gaarii argatti. Isheen qarshii gaarumeen ergituufis haalaan qusatti. Gaarumeen garuu harmee koo akka barbaaddetti naaf jiraadhu qarshii ani si ergu anaaf jettee dhiphate. Amma dabareen kooti waggoota baay'eedhaaf gidiraa hedduu na waliin argite haadha koo har'a natu si guddisaa dabareen kan kooti jettiin ture.
harmeen ishee garuu qarshii isheetti fayyadamuu baattiyyuu jechi ishee kun qofti harmee isheedhaaf kennaa guddaadha. Jajjabinaa fi hamilee baay'ee itti hora ture. Amma gaarumeen dhufuuf ji'a muraasa ishee hafa. Harmeen ishees baay'ee qophooftee eegaa jirti. Kana booda akka isheen biyya hambaatti deebitee hin dhiphanneef haala mijeessaafii jirti. Gaarumeen qarshii hanga yoonaa hojjettee harmeen ishee haalaan ol keessi jalaa hin qisaasessitu ture. Kana booda biyyumatti akka waliin hojjetanii guddatan karoorsiti. Gaarumeen garuu dhuftee harmee ishee ijaan argitee achi deebitee hojjechuu yaaddi. Wal arguuf baay'ee muddamanii gammachuun isaanii daangaa hin qabu ture. Osuma kanaan jiranuu ganama harmeedhaaf bilbiltee waliin haasa'anii waliinis qoosanii dhimma dhufuu ishee irrattis waliin dudubbatanii. Gaarumeen dhufuudhaaf qophaa'aa akka jirtus itti himte. Harmeen ishees dhala ishee arguuf akka muddamtee fi si'aa inni guddaan onnee ishee keessaa akka jiru itti himte. Isaanis haalaan walitti isaanii gammachuu isaanii waliin ibsanii. Sana boodaas nagaa walitti dhaammatanii isaan lachuu gara hojii isaanii deemanii. Harmeen gara suuqii deemte. Iddoo hojii isheettis haalaan gammaddee jiraatti. Haalaan gammaddee hojjetti. Dhiphina tokkoyyuu hin qabdu ture. Inni kaleessa dhabee har'a akka argatu waan beektuuf gaarumeenis gara hojii ishee deemte. Daqiiqaa muraasa booda wanti gurra namaatti hin tollee fi ija namaatti hin tolle kan baay'ee nama gaddisiisu argamee dhaga'ame. Gaarumeen barii ganamaa kaatee akkuma yeroo baratame hojii ishee jalqabde. Gaarumeen barii ganamaa kaatee osoo gamoo irra baatee fuullee qulqulleessitu achirraa kufte. Gaarumees battaluma sanatti lubbuun ishee darbe. Lubbuun ishee ooluu hin dandeenye. Waan baay'ee nama gaddisiisu jiruuf jettee biyyaa baatee lubbuun ishee baate. Hawwii fi karoorri harmee ishees dhadhaa ibidda bu'ee ta'ee yeroo tokko hawwii fi yaanni namaa milkaa'uun abbaa carraa ta'uudha. Gaarumee carraa dhabeettii taate gidiraa jireenyaa waliinis boqatte. Harmeen ishees intala ishee ganama barii waa'ee dhufaatii ishee irratti waliin dubbachaa fi waliin qoosaa turan. Daqiiqaa muraasa booda du'a ishee yeroo dhageessu garuu amanuu hin dandeenye. Harmeen ishees iddoo suuqitii baatee daandii konkolaataa irra osoo deemaa jirtu sagalee bilbilaan akka intalli ishee duute itti himame. Harmeen ishees baay'ee rifatte. Amanuus hin dandeenye. Harmeen ishees du'aatii intala ishee dhageessee rifattee daandii konkolaataa irraan asiif achi osoo deemaa jirtu konkolaataan rukutee battaluma sanatti lubbuu ishee dabarse. Isaan lamaanuu gidiraa jireenyaa hawwii fi dheebuu bara dheeraa fudhatanii osoo hin milkaa'in milkii malee hafanii addunyaa kanarraa gidiraa jireenyaa waliin darbanii. Dhalli namaa jiruu fi jireenya isaa keessatti kaayyoo fi karoora hawwii baay'ee qaba. Gariin isaanii hawwii fi karoorri kaayyoon isaanii milkaa'ee fi galma gahaa fi kaawwan immoo hawwii fi dheebuun bara dheeraa akkuma waliin jirutti gidiraa fi rakkinni jireenya isaanii osoo keessaa ba'anii hin argin gammachuu isaaniif hawwii guddaa osoo qaban waliin addunyaa kanarraa darbuutu jira. Gaarumee fi harmee ishees gidiraan jireenyaa jalqabuma gargar isaan baaste.
gidiraa jireenyaa dhaloota irraa kaanii baachaa waliin rakkachaa turan. Akkasuma har'arree osoo irraan darbin gidiraa jireenyaa waliin isaan lamaanuu addunyaa kanarraa darbanii. Jiruu fi jireenya dhala namaa keessa qormaataa fi gidiraa hedduutu jira. Isa milkaa'ee fi abbaa carraa ta'etu dheebuu bara dheeraa hawwii bara dheeraa kaayyoo fi karoorri isaa galma ga'ee fi milkaa'ee argama. Kabajamoo fi hordoftoota daawwattoota kun seenaan qormaata jireenyaa mata dureessaa hawwii milkii dhabe jedhu asuma irratti kan xumuramu ta'a. Seenaa biraa fi qophii biraatiin hanga walitti deebinutti nagayaan naaf turaa isiniin jechuun jaalladha. Galanni keessan guddaadha. Galatooma.